xumuratee utuu inni siin lolee nama qofaa miti dabalatees jennii duutus yoo jiraatte ani si wajjinii fuulli kee siif ifee kolfuu keen barbaadaa dallansuu kee arguun keessa koo na waadaa guyyaa koo bareecha kee guyyaan bareednii duutus yoo jiraatte ani si wajjinii utuu badii uumtee fuutee murtee du'aa bakka kan kee bu'ee eeyyeen siifan du'aa kan kee na godhattee toltee haala keenii duutus yoo jiraatte anis si wajjini. Doctor, maaltu si dhaga'amu jira giiftii anaa? Isa moosa waasha qabsee qabee miilatti fudhatee fiiguu deemaa. Laa ilaaha illallaa. Banneetti ibsuna jala teessee. Jechuun anaa du'e amma namni tokko jaalallee siitii du'ee yoo jiraatte tarii qaamaan jiraatti malee yaadni siis duuka du'uu danda'a sii galee. Namoonni tokko yaadaan du'urra qaamaan du'uu filatu tokko immoo fakkeenyaaf gootonni qaamaan yoo du'anii seenaan isaanii yookaan immoo gochoonni isaan qabsoo isaan asirratti dabarsan asafaa ittiin yaadatamu. Akkasuma jaalalleen tarii yoo du'anii fakkeenyaaf ati nama jaallattu jaalallee kee rabbii si jalaan ajjeesanii nama jaallattu. Yoonni si ija kooti namni kun lubbuu kooti jedhee abdatu yoonni si dhiisee egaa rabbiin ajjeesin jenneerraa yoonni si dhiisee deemee yaadni kee sitas jira malee situ biyya lafaarra jira malee yaadni kee isuma faana deemtaa yeroo hundumaa miti. Ni yaadatte. Si keessaanuma hin ba'u bara hattaa utuma eerumtee nama biraa teerumtee waan baay'ee kana nan qoradha beektaa maqaan koo qorataa'edha. Hattaa yoonni du'ee nama biraatiin walitti dammaramtanii walitti daamtanii tarii nama biraa wajjin algaarra ol baatanii raftanillee ijji kee isa lammata walitti dhuftan sana ilaaluusi namichatti ilaaltu kun namicha isa duraa sana sitti fakkaata sii galee of sossobaa jirta jechuudha. Ija kee sossobaa jirta onnee kee sossobaa jirta akkasii bara. Nuti dubartoota baantamu akka warra dhiiratti haasoo jiru. Akka warra dhiiraatti haasa'u jira. Yoo dubartoota ta'e jechuun kun bakka hin buufin jee yoo dhugaa himu. Wallaahi hin ilaalanuu akkasitti. No, nama jireenyaan maa lubbuun hin jirre dhiisi. Ha lubbuun jiru inni deemnaan hin yaadatu dubartoonni hangana cakkaanyidha. Giseen akkana jiru dubartoonni hedduun aaruu danda'a. Laakiin dubartiin takka nutis Rasta, okay. Dubartoonni nama isiif yaade yookaan isiif yaadu wajji yoo jiraatte nama isiidhaaf na'uu fi wajji yoo jiraatte kadabri san yaadatu dhimma hin qabduuf. Maqaa gaarii okay. Ani waa wayin arge shamara wayii irrattis argeera beektaa yeroo biyya keenya waalaikum salaam madda walaabuu gaazexeessaa jabaa anaa dhufu yeroo uummanni keenya gara waraanaatti guuramu sana isiin biyya alaa jirti. Wallaahi namuma hin beeku maqaa siillee asirratti dha'uun barbaadu nama baay'inatti dhiyaattu. Jaalalleen siisuuf waraana dhaqee achitti du'e. Har'a waggaa meeqati yeroo waraanatti giraa isaan. Tole madda walaabuu. Okay, tole. Dhaqee achitti duunaan hin janajjantu suuraa gurbaa sanaa erga yeroo wal jaallatan profaayilii godhattee takkaa gadi buustee hin beektu isumarraa akka waan inni lubbuun jiru wayitti irra deddeebitee istoorii godhatti. Bakka jaalalli wanti jedhamu ittiin dhagahamu hin boochi walumaa gala yaanni siisa faana jechuu sii galee qaamaan biran jiru isiin qaamaan biyya namaatti garuu yaanni sii akkuma kaleessaa isa faana jira. Kanaaf namoonni tokko atumtiyyuu tarii jechoota qoosaa dabalte malee nama sirriitti jaallatu. Ayyaaf shiraan aanaa maanaa siif hin jabeessaan sodaateen.
Okay. Of Kanaaf ati nama ilal jaalalli walii adda tokko jaalala afaanii wal jaallatantu jira tokko jaalala onneen jaallatee onneef onnee walitti fideetu jira. Isa kana jechuun inni onneef onnee wal jaallate suni akkuma biqila lafa isaa ta'urra dhaabdee firii gaarii irraa murattuuti. Tokko tokko immoo jaalala afaanii immoo biqila lafa isaaf hin tolle gaafa dhaabde fakkeenyaaf caatiin lafa diimaa jaallata yoo ta'e yoo deemtee biyyee gurraacha yookaan biyyee isaaf hin taane biyyee bifa biraarra dhaabde caatiin sun hin guddatu. Haa ta'u irra dhaabde irraan murattu achuma achi taa'ee hin coolli gaa ol hin deemu garuu kan lafa diimaa ture. Jaalalleen kee ni dhugaa suni akkasii jechuun yoo onnee qulqulluu onneedhaan jaallatte nama sana onneen kee nama biraatti illee hin baru. Wallaahi billaahi. Yoo immoo afaaniin jaallatte nama sana waan afaaniin jaallattee fi namuma jaallattu sana onneen kee baruu hin danda'u. Suutaan illee baruu hin danda'u. Kanaaf namoonni baay'een amma jaalala keessatti egaa si caalan beeku amma nu badde tokko. Jaalala keessatti warri miidhaman warra afaanii wal jaallatan utuu onneen waliin jaallatin tarii dhiiras haa ta'u shamaras haa ta'u yeroodhaan miira keessa galanii anis hin jaalladha warri jedhanii miidhamoodha. Irra caalaan isaanii miidhamoodha wallaahi. Warri immoo walitti siqanii ka'anii qixxee wal jaallatan ammas jiru. Warri wali gaafachuus qaanfataa isiinis jaallattee gaafachuu qaanfatti la innis gaafatee gaafachuu qaanfata sii galee kan onneen jaraa utuu afaanii jarri walitti himin onneen jaraa walitti hime wayitu jira namoota akkasiitu jira kan onneen jaraa kontaakti ta'e kan inni walitti hidhata konneekti ta'e jechuun kontaakti osoo hin taane konneekti ta'etu jira. Warri kuni afaaniin utuma walitti himne onneen jaraa wal faana jira jaallataa jira sii galee. Onneen isaanii illee utuu darbee nama biraa jaallate onneen isaanii baay'ee caba baay'ee miidhama afaaniin itti himne baran mallee onneen jaraa walitti dubbatee jira walitti himee jira sii galee. Kanaaf galatoon kanaaf isaan kun hin miidhamu utuu wal biraa du'anii rabbi wal biraan furii namoota akkana yoonni biraa du'e wallaahi miidhamaa jiraatu bara onnee isaaniitu caba sii galee. Onneetu caba maaliif onneedhaan jaallatan waan ta'eef. Warra afaanii wal jaallatan immoo yoo biratti kaarabaan qabee kaanii faayyuu ittiin baasan yoo rafaa jiraatanii ciisanii ilaalu lakki riba koo rafaa jirutu inni du'aa jiru warra afaanii wal jaallatan. Kanaaf jaalalli kun egaa rakkistuudha jedhee yaada. Wallaahi jaalalli dhugaa rakkisaadha. Miti. jaalalli rakkisaadha. Taati himtutu ammoo nu bira hin geenye. Nuti tan nu dhufte wajjin jiraatti dubartoonni nama wajjin yeroo si kannee jaalala siif kannee kasi kabajee kasi fi yaadu abbaa fedhaa ta'u ilmoo irraa dhalee yoo feete waan feete ta'e. Sanuma hojii jiraatti dubartoonni. Ammas osoo hin jaalannillee waliin ni jiraatti. Dhiirri immoo yoo hin jaalanne wajjin guyyaa muraasa buluu hin danda'u. Ishii waggaa meeqa waliin ni teessi osoo hin jaalannillee jechuudha. Kana maatii keenya godhachuu ni dandeenya. Maatiin keenya irra hedduun osoo waliin jaallatiin walitti fuudhanii wajji horanii, wajjin jiraatanii, wajji guddatanii, wajji dulloomanii, wajji wal horsiisanii ilmoo isaanii argatan. Rakkisaadha egaa wallaahi rabbi jaalala dhugaa nuuf haa kennu hin jabaatti. Caaltu warri jaalala ammaatiin walitti dhufan amma carra qabeessa warri otoo afaanii walitti himin onneen jaraa wal simatte onneen jaraa wal jaallatte onneen jaraa walitti dubbatte onneen afaan qabdi bar namni hin dhaga'u malee loqoda sii namni hin beeku malee hin dubbatti afaan qabdi bar wallaahi hin dubbatti bar. Afaan siisii maaniyyuu abbaa amma fakkeenyaaf foon guroo wayitu laphee keessa teessee nama meeqaaf meeqa ammas maraachite walaloo heduu wayal tokko hojjedheen ture narka badee narkaa faffaca'e walaloon suni
utuu mootiin taane dhugumanii dhamta kan jiru nan kasase beektaa onnee kana kasaseen ture durii foon guroo dhala kiiloogiraama 5 hin caaltu kiiloogiraama 50 caaltu onneen namaa isiuma kanatu gaafa jaalalli dhugaatii qabde si nyaachisuu si nobaasuu si raffisuu si waliin galtu onneen kee gaafa sana onneedhaan yaadda bar onneedhaan yaadda onneedhaan dhageessa onneedhaan dubbatta wanti jiru akka jirutti miirri kee onnee kee keessa jira yoo namni siin dubbate gurri yoo dhagayeesi onneen akka ittiin deebisne si gooti si qabdi jechuudha si maraachiti siuma humna qabdu kana caaltuma jabduu kana bakka dhiiroo dayyuus akkamii haa ta'u gaafa onneen jaallatte filannoo keetiin hin jaallattu beeki onneen jaallannaan siin gaafattu eeyyama sirraan gaafattu siuma jabduu kana ol galchitee si boossifti bara wallaahi billahi anuma kana ol galchitee na boossifti kan galchitee sii galee subhaanallah wallahi kanaafi onnettiin kuni namni gaafa onneedhaan jaallate jaalala dhugaa arga jaalala dhugaa waan isiin nama gootu gaafa sarga wallahi garuu haga sitti hin qabamne namni keenya baay'een hin qabamu afaan hin qabama malee jaalala afaanii qabama malee jaalala onnee muraasa kan qabamu yoo filannaan namoota haala jirtu wajjin heddummaate amma nama sooshaal miidiyaa taatee dinqisiifannaan kee heddummaate akkasuma ammas nama sooshaal miidiyaallee ta'uu baattee nama namni hedduun jaalatu itti fakkaatu dhiirallee haa ta'u dubartoota jaalallee dhugaa argachuu hin danda'a maaliif filannaan isaanii hedduudha waan ta'eef hanga nama hedduu wajjin jirtutti namni hedduun jaalala si gaafatuu fi hawwiin kan kaan bareedina irratti xiyyeeffattee kaan qabeenya isa irratti xiyyeeffattee kaan amala isa irratti hundi isaanii waan gosa waan qabaniif yoo amala hin qabne kana wajjin dhugaadha yoo inni barbaadullee ta'e yoo ishiin barbaadullee ta'e sumsanirra caaltii waan jawwani dorgommii waliin oofa waan ta'eef fudhatee onnee dhugaa argachuu hin danda'u. Kana keessa osoo jawwuti wanni wayii takka xiiqii keessa galchiti. Yookaan hinaaffaa tahaa yookaan immoo hiriyoottan tutaa waan wayii takka xiiqii keessa galchaa. Kana hanguma waliin haasa'an kana jaalala itti fakkaatee waliin seenan walitti seenanii yeroo waliin seenan boodan umrii dheerachuu hin danda'anii jechuudha maaliif filannaa hedduu keessaa akka wantitti fuudhee waan ta'eef onneen isaa ayyamtee fi jaalatee maaliif gammachuudhaan akkasitti namoonni waliin dhufu parsantii muraasa saniif namni waliin argatu hajaanii fi walni argatanii laakiin carraa waliin kannan nama tokko filattee mee nama dhiirri takkittuma filatee yeroo dheertuu takka kanneen yoo waliin haasa'e dubartoonnis nam tokkicha qofa filattee kan waliin deemtu taanaan namni dubbisuuf carraa kannuu fidhiistee nama akka nama jaalatuu feetu sanii wajjin carraa kannitee fi deemnan jaalalata dhugaa san awwasan keessa seenti. Waan nama hedduu wajjin haasa'uun yookaan immoo nama hedduu dubbistuun abadan jaalala sirrii argachuu hin dandeessu yoo atumti nama jaalala taatellee. Dhugaadha wallahi dhugaadha. Wallah. An garuu jaalala dhugaa sana qabameen ture kana dura haa ta'u garuu seenaadha naaf seenaadha. Bara meeqa? Jaalala isa dhugaa sana amma miti bubbuleera tureera. Hangam? Waggaa 6 laata waggaa 6 waan akkasii natti fakkaata. Isa dhugaa isaan akkamma dubbadhe sana isa akka nama jedhe sana nama godhu sana waggaa 6 natti fakkaata. Rakkisaa ture wallahi billahi garuu namni siin beeku beektaa namni gaafati jaalalaan qabamte dhukkubsataan jirtu aadaan jirtu mana yaalaa deemaan jirtu dawaan jaalalaan jiru garuu namni siin hubatu haa ta'u garuu keessootti baay'ee nama cinkiti beektaa. Waa si dagachiifti. Doktora wajjin piraankiin godhaa ture jaambar. No kan doktoraa dhiyoodha isaasi bar isaasi kan doktora. Inni kuni waan himanullee miti dhugaa dubbachuuf waan rakkisaadha. Waan dubbatanullee miti akka illeetti dubbatan hin qabu beektaa. Maaliifi nama bakka jedhamte ittillee hin dubbanne nama sanatti illee hin dubbanne kophaa koon miidhamaa ture. Nama
abbaa manaa qaburraa hin qabame jaalala nama abbaa manaa qabdurraa. Kana bara kanan akka itti dubbadhu hin qabu wanta jedhe dhukkuba baay'een dhukkubsataa ture bara. Himi, okay, himi. Ani illee achirra dhaabbadhee waan jiruun qabu waan ta'eef. Dhugaa dubbachuu fi nama sanallee deemee ittiin himne namni sun gaafa natti dhufu guyyaa lama walitti taane abduudhaan natti dhufe yeroo lama jechuun akkuma itti jaalalaan qabame akka waan natti siirame wayi natti fakkaata. Yeroo lama irra deddeebi'ee abduudhaan dhufe tokko isuma dhugaan sababa sii namaan lole natti fakkaate hinnaan. Abduu siin natti dhufte sana keessatti namni biraa wayi dhufee isiidhaan bira jirtu isiidhaan haasa'uu yaade wallaahi dhugaadha bar jecha dhugaati hundi kun. Abduudhaan isiidhaan bira jiru dhufee isiidhaan haasa'uu barbaannaani isiidhaan haasa'uu barbaannaani isuma dhugaan nama sanaan oode ittiin hin lole maal taate sitti balleesseera zaayiraan ittiin lole bar garuu abjuudha wantichi sitti balleesseera lakkinatti hin balleessine maaf naan cittere callisee waan siin jite abjuudhaan isiinatti dhufte sana na jalaa babbaluu yaade bar utuman jedhu ammas guyyaa lama faanatti dhufte barriin koo isuma sana firaashiin koo isuma sana wanti hunduu isuma sana ani isuma sana akkuma zaayiraa wayitti natti dhufte. Irraan qabame ammasii galee suuraa siin gadi buufadhe deeme feesbuukis jala seenee suuraa siin gadi bubuusa callisee akkasiin poostii gooteen gadi bubuuseen gaalaarii keessatti walitti qaba suuraa qofa miti barreeffama siin barreessitee poostii goote calliseen screenshot godhee barreeffama asiiti bara callisee walitti qaba akkamittan dhaqeetti manaan gubadhe sii galee akkamittan dhaqeetti namni kun haadha manaa namaati. Mii waan hin ta'uun dhabe nan guggubadhe sii galee gubadhee sana booddee asirratti niqqisaatii godhadhe ilaalla bakka kanatti bakka namni tokko hin arginetti. Maani qabda? Qaba garuu baay'ee mul'atu. Maaliif waan gurraachaan waan hin ta'a hin mul'ata garuu achirraa asitti mul'achuu baay'ee mul'ata bakka biraatti namni baay'ee arga garuu akka bakka kaanii gurraachaan hin godhanne. Sana booddee bakka guggubadhee akkan ta'uu dhabee galgala yeroo rafu erga niqqisaaticha godhee monatti hin jabaatu dagachuun dadhabe yeroo nuti jijjiirachuu jedhu bakka maqaa sana asirratti arga. Ammas na yaadachiisa yeroo rafu jedhu huccuu jijjiiradhee rafu jedhu maqaan sana ofirratti arga yeroo shaaworii galu jedhu maqaan ofirratti arga yeroo hunda arga sii galee bakka narraa baduu dide sii galee isa onneen dagattellee achi booddee amman ture itti sinimannee akka maal jedheen itti himame nama haadha manaa namaaf abbaa manaa adda baasuuni cubbuu guddaadha nan beekaa. Isaan dhaqeetti mee isaan adda baasuurra immoo ofii kooti yoon du'e naa wayya nan beeka kan akka cubbuu ta'e sirriitti nan beeka. Sana booddee akkuma ta'ee obsee waggaa tokko booda xiqqoo siinarraa qabbanaa'ee isiidhaaf abbaa manaas yeroo wal biratti argure nan guggubadha sii. Wallaahi nan guggubadha sii galee baay'een guggubadha. Bakka sana booddee akkuma ta'etti obsee isan obsee dhiisee jedhellee narraa galee jedhellee maqaan sii sun narra jiraa beeki amma maqaa sana akkamittiin balleessaadha sii galee maqaan sii narra jira amma na yaadachiisuu eegale maqaan sii narra taa'u sun na yaadachiisuu eegale isuman dagadhe deebisee. Na keessaa baduu dide jechuudha. Wallaahi kanaaf jaalalatti jaalala dhugaati beeki. Jaalala sii dhugaati. Kanaaf jaalalli filannoo keetiin hin dhufu. Wallaahi filannoo keetiin hin dhufu. Onneen nama jaallatte qofa. Nama jaallatte qofa filatti. Ebelu gurraattiidhaan hin dhiiftu onneen. Ebelu qabeenyaan qabdu hiyyeettiidhaan hin dhiiftu onneen. Ebelu gabaabduudhaan, ebelu qalloodha, ebelu diimtuudhaan hin dhiiftu. Nama siidhaa ta'e qofa filatti. Soba bara.
nama ija keetiif sammuu keetii ta'e hin filattu onneen nama siidhaa ta'e qofa filatti soba wanta akkana jedhamu. Nama daala intala kana nan ilaalamee amala isiin jedhanii itti yaadee kan hin jaalladha wanti jedhamu soba guddaadha. Inni sun jaalala miti. Murtee sammuuti malee murtee onnee miti. Murtiin onneef murteen sammuu walii gargari. Kanaaf dhiira sanan baafadhe hiriyaa akkuma tamma jette sana nama hin daddabaladhe gaafa namoota baay'ee naasoftu dagataa deemta beektaa. Sana booddee suutaan egaa irraanfadhe amma alhamdulillah wal biraa badeera jechuun deemeera. Ni abbaa manaa faana jirti. Hanga ammaa wajjin jirti. Waan si dhibu mucaa sana akkasiin miidhamtu illee hin fedhu. Laan beektu. Akkamittan itti malee hin beektu. Wallahi hin beektu. Wallahi hin beektu. Wanni kana anarraa osoo hin taane namni garuu tura keessa natti himaniitu jiran akkuma amma adeemte kana. No sirra ga'e si'umarra ga'eera caaltu. Ana miti ana nini maal na cinqe nini ma himeen firaa gara wanti je obbaafadha malee hin danda'u akkasitti. Hayyee. Nama wayii akkuma niqqisaatii bira hin geenye laakiin yeroo dheeraa booda hin dhage. Namni biraa natti hime. Hin beektu ati akkana akka ta'e jaanii na gaafatan. Hayyee. Hin beeku hin jeen hin yaadne. Nan aare eegas booda. Maaliif natti hin himin jee eegas booda bilbileen gaafadhe. Abbichaan baana. Ati bara kana gaafa kana fiilingii akkana naa qabaachuu turte jee. Natti hoo? Eessaa fiddee amma egaa wanti waggaa dila kana booda na gaafatte. Ati maaliif yoo qabaatte maal himne wal karaa dhumarra natti hime. So maaliif hin himinii jennaan sababa gahaa dhiyeeffatee bakka. Ni jira jechuun fedhe sidee gormaaf. Inni siin himne jechuun. Inni naan himu nama biraatti nama akkami. keessattuu waan wayii takka na qunname rakkoo wayii takka yeroo sanitti namni hundi irratti irra beekan. Addatti wanti ta'e tusee galee akkas. Injira mudannoon akkanaa baay'eetu jira. Kanillee haadha manaa utuu qabanu jaallatanii rakkatan baay'eetu jira. Utuma haadha manaa faana jiranuu kan alaa jaallatanii baay'ee rakkatantu jira. Yoo itti man rakkoo yoo dhiisan rakkoo. Kan immoo abbaa manaa jala ta'anis jaallatanii maraatantu jira. Hin maraata bar namni akkasii bargi dhibbanuma maraata. Wallahi jaalalli jaamara kanaaf jedhani bar. Ijaan qabu bakka jaallachuu malee ijaan qabu beeluun akkasii si yaadu walumaa gala si yaadu jaalalli. Walaloo barreessuu fi dubbisuu maaliif tansii fi biqiltuun? Wallahi inshaallah tokko doktortu sababa lammata immoo hojii biraan of hirkaa qabaa hojii sana sitti himeen ture. Xiqqoosi sanatu gara walaloo kaan iyyuu miti. Hatta hojiidhuma guyyaa guyyuu xiqqoosi biizii hin jabaatan beekta. Eegaluun koomma miti baay'ee ulfaata. Kanaaf inshaallah yeroon sana xumure egaa ammoo gara kanan deebi'a. Mootarii namoota narra ofitti aansitee dhugaa kan koodin diddee sobasaa fudhattee. Ilaamee giiftii koo akka samii keessaa waa tokkoon sitti maa'ee miina dhageessaa. Tarii si illollaan si jibbee na seetee narraa addan bahin garaa narraa murtee. Afaan koo siin ala hin beeku kan biraa onnee koo dhuunfatee situ keessa jira. Hin danda'u tasa sirraan adda ba'uu onneen koo kee qofa nama biraan gahuu. Onneen nama tokkoo fi ona gooteen deemin
fudhuu keessatti fi marattuu koo marartuu koo atillee kootuma anis kan kee qofaa namna danun baasuu tarii kan nu qoodu du'a rabbii qofaa. Du'us jiruun turus jaalala kee baadhee du'ee jiraan caala jaalala kee fudhee namni waadaa dhugaa yoo seeneen cabsine seenaati isa kaasaa darbus hin darbine. Kanaaf si jaalladheen siin boonee gammadaa waa dhabee si qabaannaan maal dhabeetiin gaddaa. Sittan obsa yoomuu guyyaan koo siin tolaa cabus nan dhukkubu hin deemu okkolaa. Gammachuu jaalalaa of keessa dhangalaasee jaalalaan na hiitee situ na maraachee ofiyyuu dagadhee siin alaal tokkoyyuu miidhamnaan fayyinaan kan fayyu ana hunda caalaa isa ofiif si kennee kan sii waliin turu bakkeetti siin gannee boojituu jaalalaa giiftii arsii qorsomaa abdii biraan qabu abdiin kiyya sumaa dubbii sobaa tuulee yoo fakkeesses namni onneen koo kee qofaa giiftii koo amanii onneen koo kee qofaa giiftii koo amanii. Ana waan joon qabu kin walaloo kanaatiyyuu dubbisaaf moo ishee dubbifata? Ana dubbisa malee. Atiitu dubbisaaf yeroo san miirri ishee akka Marattuu akkuma sitti marattuu koedha mata dureen isaa marattuu koedha iyyuu mata dureen isaa egaa marattuudha. Marattuu gaafan jedhu marattuu si marattee kaaniif jiramti. Shamarreen gaafa marattuu wayii taatu bareeddi bar yoo callistee bakka jiramti gogduu wayii yoo taateen bareeddu yookaan lallaaftuu wayii bakka naasisuu qabdi. Naasisuu qabdi shamarran sii galee gaafa akkasii bareeddi. Naasisuu qabdeettanii moo eeboo fudhattanii jaarsa keessanitti hin ka'ina lamuus hin dhiisii ala bula. Walumaa galatti hedduu bareeddi wallaa hedduu yoo filteraan qabu wallaa filteraan hin godhadhu filteraan qabu.